Shama harka fuune akkam jirtu hordoftoon keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin nuuf qaqqabu. Tole kuni barnoota teekinooloojii Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkaataa bilbila keessan yookaan immoo Google Chrome keessan iccitii isaatti eegdanii fi akkasuma immoo beeksisa garaagaraa kan deddeebi'ee gama Google'aatiin isin jeequu ofirraa itti hir'iftan isinitti agarsiisaa jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha Google Chrome irratti wantoota achirratti daawwattan wantoota immoo Facebook irratti daawwattan YouTube irratti daawwattanii fi akkasuma immoo sooshaala garaagaraa irratti daawwattan akkamitti akka ofirraa qulqulleessitanii iccitii keessan namni bilbila keessa yoo isinirraa fuudhee arguu hin dandeenye ittiin godhuu dandeettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Tole gama barnootatti isin dabarsuun duratti warroonni gama chaanaal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanaal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatinaa isin jecha gama barumsaatti isin dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Tole walitti deebinee jirra. Maal gootu Google Chrome keessan ni banattu. Sana booda erga Google keessan banattanii booda jechuudha al tokkoof tuttuqaa sadan kanarratti kiliikni gootu. Sana booda history iddoo irratti al tokkoof kiliikni gootu. Sana booda wantoonni isin jechuudha sarchi gootan Facebookaa, Twitteraa fi akkasuma immoo Google, Instagram wantoota garaagaraa jechuudha sooshaala kamuu haa ta'u wantoonni isin sarchi gootan yookaan immoo Google irratti fayyadamtanii barbaaddan hundi isaaniitu as jala isinii ta'a. Fakkeenyaaf YouTube irratti wantoota garaagaraa daawwattan akkasuma immoo Facebook irratti yoo daawwattan as jala dhufee galaa jechuudha. Kanaaf karaa baay'ee salphaadhaan ofirraa qulqulleessanii iccitii keessanis isin eega. Akkasuma wantoonni sarchi isin gootan yerootti deddeebi'ee kan akka beeksisaatti isin dhufee wantoota immoo isin sarchi gootan fuudhee bakka san isin geessu jira. Osoo isin bakka biraa deemtanii fayyadamuuf waan biraa barbaaddanu beeksisi immoo fuudhee iddoo kana isin geessa yookaan immoo wanta isin sarchi gootanii daawwatan san isin geessa jechuudha. Kanaaf salphumate jechuudha waan kana ofirraa qulqulleessanii wantoota akka isin sarchi godhuu dhiiftanii bilbila keessan irraanfachiiftanii beeksisarraas bilisa ta'uu dandeettu jechuudha. Tole gama qulqulleessutti eeguu dabarrammoo jechuudha. Akkuma sana agartan asirratti al tokkoof kanneen irratti yoo kiliik gootan suutatti akka takkaan qulqulleessuu dandeettu. Sana booda hunda isaa bakka takkatti yoo qulqulleessuu barbaadan ammoo clear browsing data iddoo kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda gabbuutanii jala kanatti clear data iddoo kanatti kiliikni gootu jechuudha. Sana booda hundi isaa haala kanatti bakka takkatti sakandii muraasa keessatti isiniif qulqullaa'a jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha haala kanatti yoo qulqulleessitan bilbila keessan beeksisa isin jeequllee isinirraa isa jedhee abdii qaba. Akkasuma immoo iccitii keessan kan isin sarchi gootanii daawwattan wantoota kamuu haa ta'u wantoota barbaaddan yoo isin sarchi gootanii fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo adda addaa daawwattan akkasuma immoo appilikeeshinii garaagaraa barbaaddan wanta kamuu haa ta'u jechuudha. Yoo isin haala kanatti sarchi gootanii ofirraa yoo qulqulleessan iccitii keessan namni gama kiroomiitiin gonkumattuu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanatti akka ofirraa qulqulleessanii irraa fayyadamtan abdii qaba. Laalaatii haala kanatti irraa fayyadamas ni jedha. Tole barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaa.